Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota warreen FB kiyya jalatti argamtan jirra jirtu baga jiraattan. Akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf walirraa bannee turre har'aan kan walitti deebine aappii bilaashaatiin jechaadha. Aappii bilaash zeenii firii mobaayilii birrii 60 irratti dalaguudha. Isinii qabadhee dhufeetiin jira. Aappii kana yeroo duraa gadhiseen ture. Amma immoo akka itti fayyadama si jijjiirrattee dhufte jechaadha. Akka itti fayyadama si jijjiirrattee dhufte aappiin kun sirrii daladdii osoo duratti dhaabbatte akka fayyadama si jijjiirrattee dhufte amma nafaana bu'aatii ilaalaa irraa fayyadama sirriitti daladdii YouTube daladdii laayivii tiktookii daladdii yeroo amma namni laayivii tiktookii kana ilaala laayivii tiktookii sirriitti daladdii kanaaf itti fayyadama sheer walii godhaa obboleewwan keessan biraan ga'a akkuma isin rakkataa jirtan kan biraas rakkachuuf rakkataa jiraachuun mala kanaaf itti fayyadama sheer waliif godhaatii mee akka fayyadama isin agarsiisa jechaadha. Pileestoora keessaa argattu aappii kana duraan namoota baay'eetu argee ture ilaalee ture gadhiiseen ture jechuudha yeroo dura mee amma walumaan ilaallu akka fayyadama aappii sanas ilaallu walumaan kunooti aappiin akkuma isin argaa jirtan aappiin isii kana jechaadha. Isii kana aappiin isii kana jarri kun illee ni dalagu. Kun illee sirriitti dalagu. Aappiin kun isiif kana mee akka fayyadama isin agarsiisa jechaadha. Duraan fayyadaman isii kana miti jechaadha. Duraan kana miti KL itti barreeffamtee hojjetti jechaadha. Amma isii dhaabbatte amma immoo fayyadama isii kanaan hojjetaa jirti jechaadha. Qubee kana sirriitti guuttattanii jenna sirriitti isiniif daladdi jechaadha. Qubee kanatti guuttadha. Amma waayifaayin fayyadamaa jira. Waayifaayi irraa cufeen isin agarsiisa nafaana bu'aa sirriitti. Okay, daataatti baneera jechaadha. Bakka daataatti baneera waayifaayi irraa cufeera. Mee akkasiin hojjettu waliin ilaallaa jechaadha. Yoo hojjete kunoo gama kanaan lakka'a gamanaan illee lakka'a zeeroo kana jechaadha. Isii zeeroo kanarraa kaasee lakka'a kanas lakka'a qulfiillee wal baasaa mee walumaan ilaallu. Akkuma beekamu kunoo lakkaa'eera jechaadha. Dalagee dhaabbateera jechuudha. Istooppiidhaan dhaabbateera. Kanaaf sheer waliif godhaatii wal biraan ga'a. Namni kamiyyuu itti fayyadamu jechuudha. Yoo guyyaa lama guyyaa tokko yoo ta'e itti fayyadamu namni. Nasiiba keessaniin sirriitti isinii dalagu yeroo dheeraa isinii dalaguu danda'a. Guyyaa lama guyyaa sadii yoo dalagee nasiiba keessaniin kanaaf guyyaa tokko dalagee nu jala dhaabbatte guyyaa lama dalagee nu jala dhaabbatte akka hin jenne kanaaf itti fayyadamaa sheer waliif godhaa galatooma.